Yoya kan jirtu hordoftoota keenya bakka jirtan nageenya keenya isin haa baay'atu jecha biyya keessas biyyaadhaa jirtanii har'a waan tokko qabannee dhufnee jirra. Warroota amantaa Ortodoksii Arsii keessa jiranii fi iyyannoo haasawaa fi maalii fi qaamota hidhatanii ajjeefamaa jiranii kuni eenyuillee bakka hin bu'u jechuudha. Amantaa Musliimaas ta'ee amantaa Protestaantii amantaa kamiyyuu bakka hin bu'u waan ta'eef kuni ummata keenya fixuudhaaf ummata Ortodoksii obboleeyyan keenya fixuudhaaf waan ta'eef isinis maal gochuu qabdanii ija kan yaada keessatti kan obboleessa keenya wajjin xilee aktii wajjin jirra innis yaada isaa haa ibsitu xilee አንተን ገለገለና ያው ያሳዝናል። አሁን ያሉበት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የእምነታችን ሁላችንም ያለው ችግር ያሳዝናል። አሁን አርሲ ላይ የተፈጠረው ችግር አለ እና እውነቴን ነው ልብ ያዝኛለሁ። ትናንት ሙስሊም ኦርቶዶክስ ሁላችንም ተቃቅፈን ሁላችንም አብረን ተጋግዘን እንዳልኖር ነው። ዛሬ ላይ ደግሞ ያው እንግዲህ እርስ በራሳችን እንደዚህ ስንተላለቅ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እስቲ ይህን ቪዲዮ አይተን እንመለስ እና እንነጋገርበታለን። ይህ ኢራን አይደለም። ይህ እስራኤል ቴልአቪቭም አይደለም። በሀገራችን በአርሲ ዞን በሽርካ ወረዳ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ግድያ ዳግም ተፈጽሟል። በእምነታቸው ብቻ የንጹሃን ደም ፈሷል። ብዙሃኑ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። ሕፃናት፣ ወጣት፣ አዛውንቱ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በመሆናቸው ብቻ እየተሳደዱ እየተገደሉም ይገኛሉ። እውነት ይህ ለሀገራችን ደረስንበት ላልነው ደረጃ ላለንበትም ዘመን የማይመጥን በመሆኑ የሚመለከተው አካል አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። ሀገር ማለት ወጥ ቀለም አይደለችም። Okay, akkuma argitan kana jaarsi kuni amantaan Ortodoksii amantaa biyya kana ijaartee bakka amantaa fakkeenyaa fi mootota durii irraa kaasee amantaan Ortodoksii biyya kana dhaabuu irratti gahee guddaa qabdi jechuudha. Maaliif walammannee amantaa keenya wajjin guyyaa tokko osoo hin ta'in garuu yeroo ammaa kana akkas ta'uusaa baay'ee nama qaanessaa baay'ee ilma namaa taatee ilma namaa irratti wanta akkasii raawwachuun baay'ee namatti ulfaataa kuni uummanni keenya bakka hin bu'u hundi keenya kana ofirraa dhaabuu qabna jechuudha. ያው እንግዲህ እንደሰማችሁት ነው እኛ አባት እያሉ ያሉት አገር ባቆመች አይገባትም ነው እያሉ ያሉት። ሁላችንም ልንቃወም ነው እና እቺ ሀገር የሁላችንም እንደሆነች መጠን ይህንን መጥፎ ነገር ልናስወግድ ሁላችንም ልናወግዝ ይገባል። Hordoftoota keenya akkuma argitan kana uummata keenya uummata Itoophiyaa tokko maaliif Amaaraa, Oromoo, Tigree osoo hin jedhini kanaan dura uummanni keenya wajjin jiraataa ture. Sa'aatii ammaa kana uummanni namoota baratan hin baranne jedhanii fakkeenyaaf namoota poolitikaa naggaaduudhaaf namoota naggaaddee poolitikaatiif jecha uummata keenya walitti buusanii maaliif aangoodhaaf jedhanii aangoo qabachuudhaan uummata keenya akkas nyaachisuu walitti buusuun kun aada mareedha. Uummata Oromoo irratti saafuudha. Amaaraa, Oromoo osoo hin jedhini waaqayyoon maal tokko godhee uume ilma namaa tokko godhee uume malee kun ibaluu kun Amaaraa kun Oromoo kun Tigree dabubii jedhee uume hin jiru waaqayyoon jechuudha. Maaliif amantaa kana keessatti hundatu hammatee tokko jiraataa jiru. Hundeettanii waliin buna dhugaa waliin nyaata as geenye garuu namoota baranne jedhanii biyya alaa ta'anii sooshaal miidiyaa irratti taane wanta ta'anitti gallatanii fi kun ta'uu qabu jechuudha. Kun uummata Oromoos bakka hin bu'u, uummata Amaaraas bakka hin bu'u, Tigrees bakka hin bu'u, dabubiin bakka hin bu'u. Nu tokko taanee amantaa keenya haa tiffannu. Namoota kana raawwatan gocha kana godhaa jiranii qabnee seeratti dhiyeessuudha. Garuu yaa gara dandeenye jechuudha. Ilma namaa taatee ilma namaa akkamitti ajjeetta? Ilma namaa taatee akkamitti ilma namaa ajjeesuun maal jechuudha? Kun baay'ee ulfaataa gara kiyyaan baay'ee naqaanessaa nuti kana ofirraa dhorkuu qabna jechuudha. Haa dhaabatu jennee hundi keenya addunyaa keenya dhageeffachuu qabna jechuudha. Kanaaf biyya kana yaaltiin beekamtii nagarbalina. እንግዲህ ያው ሁላችንም ይህን ነገር ልንቃወም ይገባል። ምክንያቱም አባቶቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ጉዳት ብዙ እንግልት እየደረሰባቸው ነው። ቤተክርስቲያናችን እየተቃጠለ ነው። እናም እናንተ እስቲ ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አስፈሩልን። በቀጣይ ደግሞ የተሻሉ ቪዲዮዎች እንሰራላችሁ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ቤቱን ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳችኋለሁ። ቻው።